keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoo sa'aatii sanaaf qabanan isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasin. Duulli marsaalee hawaasummaa Twitter jaamuu irratti tibba kana murna seeraan alaa biyyattii bulchaa jiru irratti jalqabame injifannoo guddaa galmeessisuun beekame. Qindoomina qeerroo fi qarree biyya keessaa fi alaatiin kan gaggeeffame duulli kun yeroo miliyoona tokko olitti tweet godhamuu fi addunyaa irratti uummata miliyoona 44 oliin dubbifamuu isaa qindeessitoonni duula kanaa biyya keessaa gabaasaniitti jiru. Duula kana irratti ilmaan Oromoo qofa osoo hin taane firoottan sabichaa kan ta'an keessattuu dhalattoonni Walaayitaa fi Somaalee qooda guddaa gumaachuu isaaniitu gabaafame. Duulli seena qabeessi akkasii kun haaluma kanaan jabaatee itti fufuu qabaa jechuun qindeessitoota dhimmichaa kanarratti hirmaataa turan keessaa shamarree siinqee aadaa Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn irraa bilbilaan OMN'tti himtee jirti. Akka siinqeen jettutti namoonni dhiibbaa garaagaraa mootummaa gabroonfataa kanarratti godhuu danda'an marsaa hawaasummaa isaan baay'inaan fayyadaman Tiwiitara waan ta'eef duulli nuti taasifne bu'aa olaanaa argamsiisee jira jechuun dubbatti. Duulli gama Tiwiitariitiin gaggeeffamaa ture murna seeraan alaa biyya bulchaa jiru kan rifachiise ta'us shamarreen siinqeen aadaa itti dabaluun ibsitee jirti. Guddinni dinagdee Itoophiyaa bara 2020 keessa parsantaa takka tuqaa 9 qofaan akka ta'ee fi bara 2021tti ammoo 0.0tti gadi bu'uuf akka jiru dhaabbanni International Monetary Fund yookaan IMF gabaaseetii jira. Dhaabbanni kun kana kan ibse guddina dinagdee biyyoota Afrikaa gammoojjii Saharaa gadi kan waggoota 3 irratti gabaasaa gidduu kana baaseen ta'uun beekameetii jira. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaan bara 2019 parsantii 9.0dhaan kan guddatte yoo ta'u bara 2020 ammoo parsantaa takka tuqaa 9 qofaan guddina agarsiisuutu hubatame. Gabaasni IMF kun dabaluunis haala amma jiruun guddinni dinagdee biyyattii bara 2021tti 0tti gadi bu'uuf akka deemu hubachiisee jira. Abiy Ahmed tibba dabree dinagdeen biyyattii bara 2020 keessa parsantii 6.1 dabalee jechuun miidiyaa biyyattii irratti kijibuun kan yaadatamudha. Akkasuma ministeerri maallaqaa fi dinagdee obbo Ahmed Shidee tibbuma dabre keessa parsantaa 7 dinagdeen biyyattii dabalee jira jechuun ibsa sobaatiin uummata Itoophiyaa gowwoomsuuf yaaluunis waan dagatamuu miti. Ibsi ministeerri maallaqaa fi Abiy Ahmed dhimma guddina dinagdee biyyattiitiin walqabatee laachaa turan dhugaa lafarra hin jirre ta'uun walqabate miidiyaalee hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'ee akka ture ni yaadatama. Dhiibbaa murni abbaa irree fi lalliftoonni sirna nafxanyaa walitti fufinsaan uummataa fi mootummaa naannoo Tigraay irratti raawwataa jiru nu hin jilbiibbachiisuu jechuun biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Tigraay beeksise. Biiroon kun ibsa guyyaa kaleessaa onkololeessa 22/2020 baaseen gareen heeraa fi seera biyyattii cabsuun taayitaa afaan qawweetiin dhuunfatee sabaa fi sablammoota ajjeesaa hidhaa hiraarsuu fi biyya baqachiisaa jiru uummata Tigraayis jilbiiffachiisuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhataa jira jedha. Ibsi kun itti fufuun baajata federaalaa irraa naannoo Tigraayiif ramadamaa ture addaan kutuu dabalatee weerarri hawwaannisaa naannoo Tigraayitti mudachuun midhaan qonnaan bulaan waggaa guutuu itti faajee jara barbadeesse. Murni kun garuu akka waan weerara hoomaa hawwaannisaa kana ittisuuf xayyaara dawaa biife fakkeessuun kijiba miidiyaalee harkaa qabuun hafarsaa ture kan jiru ibsichi maallaqa dhaabbilee idil addunyaa irraa gargaarsaan qonnaan bultootaaf sagantaa seeftineetii jaamuun asiin dura taasifamaa ture baajanni baatii 3 birrii miliyoonni 285 naannoo Tigraayiif akka hin kennamne murni kun onkololeessa 10/2013 addaan kutuu isaas himeetii jira. Akka ibsa kanatti lammiileen Chaayinaa kanneen piroojeektii bishaan dhugaatii dabalatee hojiilee garaagaraatiif naannoo Tigraayitti imaluuf socho'aa turan dirree xiyyaaraa booletti uguramuun of duuba akka deebifamanis himeetii jira. Odeessa ganama kan dhaqqabeen ammoo dhalattoonni naannoo Tigraay kanneen biyyoota alaa irraa hojii investimentii fi Itoophiyaa seenan akka gara naannoo Tigraayitti hin seenne dirree xiyyaaraa booletti uguramanii akka jiran maddeen keenya OMN'tti himanii jira. Abiy afaaniin tokkummaa Itoophiyaa jee haadhaadatu malee Tigraay Itoophiyaa irraa foxxoysee humnoota federaalistii afaan tartiibaan cabsee olaantummaa nafxanyaa jalatti kuffisuuf akka hojjechaa jiru ibsu xiinxaltoonni siyaasaa.
godina Wallagga Bahaa aanaa Boonayyaa Booshee keessatti qeerroo fi uummanni fedhii isaatiin maallaqa walitti qabuun baanara suuraa artistaa Haacaaluu Hundeessaa qabu hojjechiifatanii magaalaa Nichaa hedduu keessaa erga dhaabaniin booda qaama seeraan ala biyya bulchaa jiruun buqqifamuun uummaticha dheekkamsiise. Mootummaan seeraan ala biyya bulchaa jiru kun artistii qaroo sabaa Haacaaluu Hundeessaa akka inni ajjeese wanni inni godhe amma kan nuuf mirkaneessuudha jechuun jiraattonni OMN itti himani. Akka jiraataan aanaa Boonayyaa Boosharraa bilbilaan dubbifne nutti himetti baanarichi kun magaalattii keessa kan dhaabbaman gariin ji'a tokko dura yoo ta'u kaan ammoo guyyaa kaleessaa ta'uu himuun yeroo ammaa qeerroo baanaricha dhaabaa turanitti kaadiroonni sirnichaa dhufanii irra naannawaa turanii jira. Halkan walakkeessa dhufanii baanaroota kana buqqisanii deeman kan jedhu madda keenya kun diinummaa qaamni humnaan biyya bulchaa jiru Oromoof qabu agarsiisaa jechuun uummanni taatee kanaan kan dallanan tahuu dubbatani. Baqattoonni Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa kanneen biroo dabalatee mana hidhaa Yemen magaalaa sanaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu maddeen gabaasani. Akka namni bilbilaan magaalaa sanaa irraa OMN fi yaada isaa laate tokko jedhutti hidhamtoonni kunneen qabamanii ji'oota 4 oliif mana hidhaa magaalaa sanaa kan Jawaazoota jedhamuun beekamutti kan hidhamanii turan yoo ta'u hidhamtoota kanneen keessaa daa'imman dabalatee dubartoonni hedduunis akka jiran ibsameeti jira. Walumaa galatti baay'inni hidhamtoota kanneen daa'imman dabalatee tilmaamaan kutaa tokko qofa keessa gara namoota 120tti akka dhiyaatan odeeffannoon garasiin dhaqqabee kan mirkaneessuudha. Haalli qabiinsa hidhamtoota mana hidhaa keessa jiru yaaddeessaadha kan jedhu namni garasii dubbifne kun manni hidhaa ukkaamamuu baay'ina hidhamtootaatiin wal qabate qilleensa gahaa waan arganneef ho'arraa kan ka'e dhukkuboota garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu maddeen keenya OMN itti himani. Oduu keenya xumuraatiin godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti haalli nageenyaa jiru yaaddeessaa ta'uu jiraattota keessaa namni OMN bilbilaan dubbise tokko ifoomse. Waraanni magaalattii keessa bobba'uun namoota nagaa walitti funaanuun hidhaatti darbachaa jira kan jedhu jiraataan magaalattii hawaasni bobba'anii galuuf sodaa nageenyaa keessaa kan galan ta'us himeeti jira. Dargaggoonni hedduun sababii Oromoo ta'an qofaaf hidhamanii reebichaa fi dararaan hamaan mana hidhaa keessatti irra gahaa kan jiran ta'uu odeeffannoon garasiin dhaqqabee kan mirkaneessuudha. Isaan hidhaman keessaa namoonni manni murtii mirgi wabii akka eegamuuf hayyamee ture hamma ammaatti mana hidhaa keessatti uguramanii jiraachuu namni dhimma kanatti dhiyeenyaan beeku OMN itti hime. Kana malees milishoonni kumootaan lakkaa'aman leenjifamu magaalattii keessa faca'anii nageenya uummataa goolaa jiru jedhame. Haala kana adda baafachuuf bulchiinsa magaalaa Shaashamannee qunnamuuf yaaliin nuti goone hin milkoofne. Chalagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Oduu tana isinitti himuutan isin faana turteanii Faayizaa Ilaas gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaatiin Abdii Jamaaltu nu faana ture. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif dabarsaa hangasittuu